Akkuma beekamu kaanseriin gadameessaaf kaanseriin harmaa haadholii irratti yeroo hedduu mul'achuun beekama. Mee isaan keessaa irra waa'ee kaanserii harmaa haa ilaallu. Akkuma maqaan isaa ibsu kaanseriin harmaa kaanserii seelota harmaa irraa ka'udha. Akkuma beektan egaa kaanseriin kun yeroo hedduu dubartoota irratti mul'ata irra caalmaanii. Haa ta'u malee darbee darbees carraa saalaan kanneen dhiira ta'an irrattis mul'achuu qaba jechuudha. Kaanseriin harmaa kun seelota harmaa irraa ka'u malee maqaa garaagaraa qaba. Maqaan kunis immoo seelii harmaa keessaa isa kamirraa yookaan bakka kamii ka'e kan jiru irratti hundaa'uudhaan gosa adda addaatu jiru jechuudha. Kaanseriin kun maalirraa dhufuu danda'a kan jedhu gaaffii nama hedduudha. Kaanseriin harmaa seeliin harmaa keessaa seeliin tokko haala sirrii hin taaneen guddachaa yookaan baay'achuun kan dhufudha. Seelota harmaa keessaa seeliin tokko humnaa ol guddachuu fi humnaa ol baay'achuun kan dhufudha. Seeliin kunneen ammoo seelii isa fayyaa irra yookaan isa fayyaa caalaa saffisaan kan baay'atanii fi akkasumas kuufamaa ititaa yookaan jabaataa kan deemanidha bakka tokkotti walitti qabamuun. Seeliin kaanserii kunniin gara xannacha liimfii yookaan liimfinoodis naannoo harmaatti argamanii fi gara qaama birootis faca'uu danda'a jechuudha. Wantoota carraa kaanserii harmaatiin qabamuuf nama saaxilan akka armaan gaditti haa ilaallu. Akka waliigalaatti kaanseriin harmaa sababa adda addaa madda malee sababa tokko irraa kan dhufu miti. Takka takka illee sababni isaa kan hin beekamne ta'uu danda'a jechuudha. Sababoota keessaa kan jalqabaa saaladha. Akkuma beekamu kaanseriin harmaa saalaan kan dubara ta'an irratti heddumminaan mul'ata. Kanaaf saalaan dubara ta'uun kan dhiiraa caalaa kaanserii kanaaf nama saaxila. Inni gara biraan umuriin dabalaa deemuudha. Akkuma umuriin dabalaa deeme carraan kaanserii kanaa qabaachuu dabalaa deema. Kana malees haati tokko kan dubartiin tokko kan namni tokko kanaan dura harma tokko irratti yoo kaanserii harmaa godhatee jira ta'e harma gara biroo irratti yookaan isa yeroo sana fayyaa irratti carraan kaanserii godhachuu isaa kanneen kaanirra yookaan hawaasa kaanirra ol ka'aadha jechuudha. Wantoota kaanserii harmaaf nama saaxilan keessaa gara biraan sababa qaccee sanyii maatii irraa darbuudha. Yoo maatii keessaa fakkeenyaaf haati obboleettiin kaanserii kanaan qabamtee jirti ta'e yookaan qabamtee turte ta'e carraan kaanseriin kanaan qabamu nama tokko ni dabala. Maatii keessa namni dhibee kana godhatee jiru ta'e. Kun qacceerraan dhufa yookaan sanyiin dhufa malee fiizikaalii namaa namatti darba miti. Gara biraan yeroo umurii xiqqeenyaa yookaan ijoollummaatti lapheerra raadiyeeshiniif saaxilamuu. Raajii ciccimoo kan akka CT skaanis haa ta'u yookaan yaala adda addaaf raadiyeeshinii keessuma laphee isaaniirraa kan saaxilamanii jiran yoo ta'e. Gara biraan furdina yookaan ulfaatina garmalee guddaa ta'e qabaachuu. Gara biraan xuriin yookaan marsaan laguu umurii ijoollummaatti yoo dhufe fakkeenyaaf waggaa 12 dura dhufee yeroo ta'e yookaan arganii yeroo ta'e carraan dhibee kaanserii harmaa godhachuu kanneen kaanirra ol ka'aadha. Akkasumas umuriin xurii laguu yookaan marsaan laguu itti badu dheerachuu waggaa 55 booda marsaa laguu kan argan yoo ta'e carraasaan dhibee kaanserii harmaa godhachuu ni dabala. Kana malees umurii waggaa 30 booda daa'ima jalqabaa argachuu hanga waggaa 30tti daa'ima tokko illee godhan yoo ta'e carraan kaanserii harmaatiin qabamu kanneen kaanirra ol ka'aadha. Akkasumas immoo kanneen gonkumaa hin ulfaayin hafan kanneen hin ulfaayin hin beekne yookaan daa'ima godhatee hin beekne kanneen kaan caalaa kaanseriin qabamu ol ka'aadha. Kanaaf daa'ima godhachuun daa'ima harma hoosisuun kaanserii harmaarraa hanga ta'e namatti isa jechuudha. Gara biraan alkoolii baay'isanii dhuguun carraa kaanserii harmaatiin qabamuu ni dabala. Alkooliin egaa riskii waan hedduudha. Isaan keessaa tokko kaanserii harmaadha. Qabxiin biraan maal haa goonu? Of eeggannoo akkamiitu barbaachisa dhibee kanaaf akka hin saaxilamneef kan jedhu ilaalle kan jalqabaa dubartoonni torbaniin harma isaanii sakatta'uu qaqqabanii ilaaluu sagantaa baafatanii jechuudha. Torbaniin harma isaanii qaqqabanii ilaaluu. Yeroo qaqqabanii ilaalan kana wanta adda ta'e yoo jiraate wanti jabaatee dhiita'ee kan jijjiiramni adda ta'e yoo jiraate ogeessa fayyaa mariisuu qabu. Keessumaa wanti dhiita'ee yookaan jabaatee jiru yoo jiraate. Yoo jijjiiramni adda jiraate egaa mana yaalaa deemanii qorannoo barbaachisu kan akka altiraasaawundii, maamogiraafii yookaan FNS saamuda achirraa fuudhanii ilaaluu kan kana fakkaatu gochuudha. Sababni isaas wanti harma keessatti dhiita'e hunduu kaanserii harmaa ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef wantoonni sasalphoonis kan yaala barbaanne waan jiraniif jechuudha. Haa ta'u malee torbaniin sagantaa baafatanii harma ofii qaqqabanii ilaalanii wanti dhiita'ee jiru yoo jiraate dafanii ogeessa ilaalchisuun dafanii adda baasuudha jechuudha dhibee sana. Yoo dafamee adda ba'ee yaalli isaa salphaadha. Yoo immoo baay'ee ture qaama keessa faca'uudhaan
yaalli isaanii cimaa rakkoo cimaa fida jechuudha. Garbiraan alkoolii baay'isanii dhuguu dhaabuu yookaan dhiisuudha. Sosochii qaamaa gochuu akkasumas nyaata madaalawaa ta'e nyaachuu, furdina humnaa olirraa of ittisuu akkasumas immoo kuduraalee fuduraalee adda addaa nyaachuun kanneen kaanirra hanga ta'e kaansaroota adda addaaf akka nuti hin qabamne taasisa. Dhumarratti waa'ee yaala yookaan furmaata isaatti yoo dhufne dhibeen kun erga adda bahee booda yaalli isaa yookaan furmaanni isaa sadarkaa kaanserichi irra jirutu murteessa. Sadarkaa kaanseriin sun irra jirutu murteessa jechuudha yaala isaa. Yoo dafee adda bahee yoo dafee dhibeen kun adda bahee kutaa harmaa kaanserichi itti biqilee isa qofa muranii baasuu yoo tureeratee immoo tariitii harma cinaa kan harma tokko baasuu yoo baay'ee harma lamaan itti faca'anii ta'e harma lamaan kutanii baasuu akkasumas immoo dabalata qaama keessa faca'eera taanaan yaalii cararii yookaan raadiyeeshinii fi qorichoota tokko tokko keemooteraappii kan jedhaman akkasumas yaala hormoonii godhamuu barbaachuu danda'a. Kun egaa yoo irlii adda ba'e baay'ee salphaadha jechuudha yaalli isaa. Yoo qaama keessa faca'e garuu baay'ee cimaa fi walxaxaadha. Kanaaf hanga danda'ametti torbanii harma isaanii qaqqabanii ilaalanii wanti dhiitoon jiraannaan ogeessa fayyaa mariisuun akka inni dafee adda bahu taasisuun salphaatti fayyuun ni danda'ama. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Chaanalii karaa faalaa kanaan sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.